namni gargaaruu hin dandeenye sheer gochuudhaan haatumsinum. Kan dabbiroonyaa dur abbaa kooddiin akka obboleessaa akka abbaa akka haadhaattis waliin qabadha ture. Irra gangaladheeffataa jira ture. Har'a garuu gaafa harkaan qabu na kubanaan jedha. Rabbi abbaa kunaaf fayyisuu du'aayinaa godhaafi. Warra abbaa qabdan Rabbi abbaa keessan fayyaan na godhi. Abbaa jechuun gaacha waan hundumaati. Bexaam dabbiroonyaa. Erga suuraan Abdii Raggaasaa haala inni keessa jiru agarsiisu gara fuula feesbuukii Ustaaz Raayyaatiin poosti godhamee boodam namoonni hedduun hidhii xuuxuudhaan poosti godhanii turan. Garuu nam tokkolleen haala inni ittiin gargaaramu mijjeessaa hin jiran. Maaliif laati? Beekamtii warri qabu hundinuu osuma Abdii Raggaasaa biyya alaa deemee yaalamuuf humna dhabuu argitanuu abdiin gurri isaadhaa ijji isaa mormii isaa miidhamee dhukkubaa jiraachuu osoo argitanuu hidhii xuuxanii callisuu qofa osoo hin taane karaa abdiin ittiin gargaaramu akka mijjeessitan isin gaafannam. Miidhaan Abdii Raggaasaa keessa jiru ulfaataadham. Gurri isaa kan bitaa irraa citeeram. Ijji isaa kan bitaa haalaan miidhamee jiram. Mormii isaa baay'ee waan miidhameef baqaqsanii yaaluu barbaachisam. Abdii Raggaasaa hospitaala Keerlaandii keessatti ji'a 2 guutuu erga yaalamaa turee booda yaaliin baqaqsanii yaaluu gara biyya alaatti barreeffameefii jiram. Garuu qarshiin harka isaa jiru yaalii biyya alaa hin ga'u. Biyya alaatti yaalamuuf birrii guddaa gaafatam. Abdiin qarshii san dhabee amma mana isaatti aadaa jira. Suuraan fuula isaa haala nama rifachiisuu fi qalbii nama cabsu keessa jiraachuu argitanii jirtum. Abdiin na gargaaraa jees fuula feesbuuk irra dubbatee jiram namni ni callisem. Warri kalee isa gargaarsisaa turaniis har'a kunoo bira hin jiran. Amma kophaatti hafee hawaasa isaa kadhachaa jiram. Haala mijjeessuun abdiin akka gargaaramuuf waamicha obbolummaa Islaamaa isin gaafannam. Namoota beekamtii qabu mara ilaallatam. Dhimmi kun dhimma obbolummaa Islaamaati. Rabbiin beekamtii isiniif kennee jiram. Beekamtii keessan har'a abdii biyya alaatti wallaansisuu ni danda'a jennee abdii qabna fedha Rabbiitiin. Chaalenjii qarshii 500 Ustaaz Aliin jalqabsiisanittis hirmaacham. Gargaarsi Abdii Raggaasaa gara pilaatfoormii tiiktaakiitiin bifa namoota hunda hirmaachiseen osoo godhamee jennee abdii isinirraa qabnam. Waamicha kana waamicha kabajaa isiniif goonaa akka hirmaattan abdii qabnam inshaa Allah yaa Rabbi fayyisim.